Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota Orooti chaanaalee nagaa keessanii ani fayyaa koo waaqayyoo fagaalatu akkuma beekamu Orooti chaanaaleen guyyaa guyyaatti wantoota beekamoo fi barsiisoo ta'e isiniif qabatee dhiyaateera. Har'as immoo haaluma beekamu Telegram irratti boot promotion hojjechuun namoota muraasaaf waan hin galleef jecha isiniif furmaata tokko hin taa'een qabadee isiniif dhiyaadde. Osoo gara promotion sana hojjechuutti darbuun dura namoonni guyyaa addaatiif gara chaanaalee kootii dhuftan anaa dhufuu welcome isin jedheen jira. Chaanaalee kiyya kana like, share fi subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Amma gara chaanaalee kootii agarsiisaa. Jalqabatti gara Telegraamii dhattu Telegraamii keessan bantu. Telegraamii yeroo bantan linkii wanticha isin barbaachisu chaanaalee koo Orootichaa yan jedhu jala isin kaa'een jira. Promotion bootii mataa keessanii banuudhaaf akkumaan chaanaalee koo jalatti isiniif barreessee jirutti create haaraa godhuudhaaf quality mob bot yan jedhu gara gadii kanatti akkuma argaa jirtan isa gara gadii kanatti argaa jirtan kanadha. Quality mob bot yan jedhu kana al tokkoof cuqa click goona. Quality mob bot kan jedhu kana jala yeroo kana maal jedha gootu ala kanaatiin keyboard isaa kana ala kanaatiin nu dhufes nu maal goona dirqama keyboard gara gadii kanatti argaa jirtan kan ishee cuqaasuudhaan ala kanaatiin baafachuu qabna. Yeroo kana maal goona yeroo kana create your one bot kan jedhu kana cuqaas create your one bot. Yeroo kana immoo maal jira gootu bot maker kan jedhu kana nu dhufa. Yeroo kana immoo gootu bot maker kan jedhu kana cuqaasna. Yeroo kana immoo last altatti nu ergeera. Last altatti ala kanaatiin nu ergeera. Kallattumaan asumaan immoo akkanatti waan barbaanne jechuu dandeenya. Ala kanaatiin create yoo barbaanne kallattumaanis keessaa bahuutii dandeenya yookiin immoo yoo immoo asumaanis itti fufnee asumaan ala salphaatii fi kana karaa kanuma isin wayyaa create about create about ettaniito itti barreeffattu. Create about waggaa ettan haala kanaatiin isin dhufu. Haala kanaatiin waggaa isin dhufu help kan jedhu kana gara gadii kana irraa gara gadii kana cuqaastu. Help jedhee haala kanaatiin gara gadii kanatti isin dhufu. Yeroo kana maal gootu isin boot faazariitu isin dhufa. Boot faazarii yeroo kana immoo isin dhufu. Boot faazarii kanarratti click gootu. Boot faazarii irratti isin dhufeera. Amma maal gochuutu isin irra jira new bootii barbaaddu waan ta'eef new bootii kanarratti click gootu. New boot jettuun new boot kanammoo app or light a new boot. How are you going to code it? Please choose name for your boot. Name maqaa kanaatiif filadhuu nu jedheera. Amma hin jenne qeerroo koodheera. Amma fakkeenyaaf aduma isinitti agarsiisuuf jecha qeerroo koo jedheetu barreesseera. Qeerroo koo jedhee haala kanaatiin barreesseera. Yeroo kana immoo descriptionii muraasa asirratti barreesseetii jira. Descriptionii kana immoo maqaa ittiin banachuu barbaadde haala kanaatiin barreessaa isin jedheetu isin ajajaa jirti. Yeroo kana maal jennu isuma qeerroodhumaan ittiin yoon deebise qeerroo bootidhumaan yoon bane qeerroo bootidhuma jedhetaan barreessaani garuu qayyarachuus hin dandeessu. Salphaa tokko qeerroo booti yeroo kana haala kanaatiin naa dhufe. Yeroo kana inni kun kiyya ta'uusaa hin dagaddu jechaadha. Inni kun linkii gara bootii kiyyaatii bootii kiyya create godhaan jira waan ta'eef linkii isaatiin inni kun linkii isaatii click osoo hin godhe baneera. Garuu amma start oon jedhee waan na hojjetu hin jiru. Startiin gara gadii kana jira osoon tuqee waan na hojjetu hin jiru. Wanti hin xumuru ganaa wanta jiruuf jechaadha. Kanaaf kunoo amma akkanumatti hafeera. Wanti biraa duubatti deebi'ee too hojjetu ni jira jechuudha. Yeroo kana immoo boot faazarii kana jalatti deebineetti maal goona qeerroo bootan jedhuma kana asumaa koppii goonetti isa kanarraa koppii goona. Xiqqoo ishee gadi qabuudhaan koppii goonetti gara gadii kanatti immoo isuma xiqqoo akkuma gadi qabneen peestii goona. Yeroo kana
kan nu barbaachisu bootii bichaadha waan ta'eef warra kaan irraa balleessuu hin danda'a. Kinoo barreesseera dhaara kanaan. Yeroo kana immoo maaltu na hafe token kan jettu kinoo as jirti iddoo kana token boot settingii jala jircha token kan jettu kan al tokkoof jugaastu. Yeroo kana immoo maadha chaana eenyootaan qabu boototaan qabu hundasaa gara gadii kanatti naaf fideera. Qeerroo boot amboo promo boot inda amboo pro booti kan jedhu naaf fideera. Ana nama banaa yeroo garuu qeerroo boot kan jedhu akkuma isin argaa jirtan qeerroo boot isa jalqabaa kan dha. Isa irrattan yeroo tokkoof kilik godha. Yeroo kana immoo haala kanaatiin descriptionii kana haala kana keessatti naaf fideera. Yeroo kana isin immoo steepii keessan xumuruuf jecha al tokko xiqqoo ishii gadi hirka qabdanii haala kanaatiin dhugaa isin hin godhe forward godhuuf jecha gara ishii kanaa imaltu. Yeroo kana ishii tuttu xiyya kana yommuu tuttan gara maal deemtu laasti altaa kan jedhu laasti altaan kinoo as jira akka mana amma hojjedheeru laasti altaan as jira maanni kilik irratti godha. Yeroo kana immoo you can use this token to access itti fufa. Yeroo kana seentiin godhaacha seentitti godheera. Innis dhaamsaa ariifateetu na deebisa. Creating dhalaan akka gara olii kanatti argitan creating jechaadha. Your bot is robot has been added it to a group set your administrative group dha. Yeroo kana immoo xumureera wanta nu hojjennu homtuu hin jiru xumureera. Yoo barbaan gruppota adda addaatti akka admaan nu godhaniif yookiin immoo akka gruuppiin adda addaa nu baraniif jecha gara gruuppii biraatitti share godhachuu yookiin forward godhachuu ni dandeenya jechuudha. Amma hojii eegaleera. Amma kallattumaan osoo bannee qeerroo botan jiru kana bannee ilaalle hojii nu eegaleera. Kinoo amma startiin jedhaan startoon jedhan kinoo amma akka duraa miti hojii eegaleera. Create post waan barbaadan jettanii banuu dandeessu. Fakkeenyaaf artii Oromoo keessa kam join gochuu barbaaddu editoo barbaaddas artii Oromoo keessaa kam join gochuu barbaaddu waan barbaadan jettanii barreessuu dandeessu. Isinitti agarsiisuuf jecha malee kana barreesseera. Ammaan haala kanaatti hoggaan barreesse xiqqoo ishii gad ooffatanii pilaas iddoo hedduu kana tuttu jecha pilaas kan jiru kana asitti pilaas kan jiru kana tuttu pilaas yeroo kana immoo maalummaa akkuma artii Oromoo keessaa kan jiru kanas jettanii waan barbaadan isin tuttu amma fakkeenyaaf shaggooyyeen jedhaan shaggooyyee amma barreesseera fakkeenyaaf shaggooyyee haala kanaan barreesseera. Maqaadhaaf akkaataa ittiin nama gara keenyatti waamnu yookiin ittiin join akka nu godhaniif jecha ittiin affeerraa jiru waan ta'eef maqaa barreessineera. Gara keenyatti immoo please send your bot for button dha. Kanaafuu liinkii chaanaalii adda addaa yookiin private channels ta'uu danda'a adda addaa ittiin affeeruuf jecha liinkii iddoo adda addaatti fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf warri hin beekne an chaanaalee mataa ofii nan qaba yookiin nan qaba yoo ta'e kallattumaan gara chaanaalii kiyyaa erga seenee booda gara mataa duraa xiyya kana tuquudhaan add member kan jedhu kanan cuqaasaa add member kana yeroo cuqaasu invite link kan jedhu kana gara olii kana jira. Achirraa linkii argachuu dandeenyaadha jechuudha. Invite link kan jedhu kun amma gara olii kanatti argadheera. Isa kana yoo naal tokko argattuke naaf koppitaa akkuma gara olii kanatti argaa jirtan linkii koppituu keyboard dheera. Yeroo kana duubatti deebi'uudhaan gara qeerroo kobooti kan jedhutan deebi'eera. Isaa jalatti amma immoo pasting godha qaqqabuudhaan xiqqoo ishee pasting godhe haala kanaatiin dhufa. Yeroo kana immoo seendiyoon godhe kinoo deemeera shaggooyyeen jiru kana gara jammaraatti nu argitaniitu. Linkii adda addaa baay'ee yoo qabaattan itti dabaltanis hojjechuu dandeessu. Isin namaafis yoo ta'e hojjechuu dandeessu. Xumurtan yoo ta'e immoo gara gadii kanatti iddaan kan jedhu akkuma argitan iddaan gootu. Iddaan hoggaa gootan xumurtanii kan jedhu isiniif fida. Amma yoon tuqe gara linkii kiyyaa sanitti nageessa kinoo xumureera. Salphumatti promotionii kana baneera. Kinoo salphumatti dalagaa kana dalageera. Yoo isinitti tole chaanaalee koo like share subscribe godhaa isin jira. Barumsa irraaf qabadde dhiyaate kanuma sagantaa biraatti walitti deebinaa ammasitti turtii gaarii.